Dhalli namaa si'a lama wallaalaa ta'aa jiran tokko gaafa dhalatu lammata immoo gaafa dulloomee iddoo itti dhiyaatu wallaalaa ta'aa jiran. Ustaaz Raayyaan nama akkasiitiin arrafamu miti. Raayyaa abbaa maccaa maal balleesse? Galanni kan Rabbii Kaalifoorniyaaf Gaazaa wal qixxeesseeti jedhe. Asirratti badiin Ustaaz Raayyaa maa inni? Qabsoo yoo ta'e hidhatee loleera. Gara laafummaa yoo ta'e kumoota gargaarsee qaamaan gidduutti argameera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafoon hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Har'a sigaa ganamaan viidiyoo kabiraasii qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu kaleessaa ka'ee waa'ee dhimma Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa irratti waa'ee Kaalifoorniyaa kaasanii fuula Facebook isaanii irratti akka maxxansaniin namoonni baay'een irratti dubbataa jiru. Kana irratti namoonni baay'een qeeqaa jiru. Wanta qeeqamuu hin qabne jechaadha. Meemesa waliin ilaallee waan murteessuu qabnu irratti murteessina. Namoonni baay'eenis dhimma kanaan baay'ee miira keessa galanii aarii keessa galanii dubbataa jiru. Ustaaz Raayyaan akkuma beektanu nama amantii qofaaf osoo hin taane Oromoo guutuudhaaf falmataa qabsaa waggaa baay'ee qabsaa turedha. Namoonni baay'een beektu yaada meemee dhimma kana irratti baay'ee isaa irratti dubbatamaa jira. Meemee kan waliin ilaallu ta'a. US Amerikaa kutaa Los Angeles balaa biddaan eega dhaalamte booda ibiddi Los Angeles guutummaan guututti haguugee qabeenya hedduus lubbuu namootaas akka malee balleessaa jiraachuun gabaafame. Waa'ee balaa biddaa Los Angeles itti mudate irratti Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas waan jedhan qabu. Itoophiyaanis gamasiitiin waan jette qabdi. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Kutaa Los Angeles Amerikaa Los Angeles keessatti balaa biddaa cimaa mudate akkam babal'achaa jiraachuuf Los Angelesiin daaraa bubbeen fuute godhaa jiraachuun gabaafamaa jira. Ibiddi kun dhaamfamuu kan dadhabe yoo ta'u Ameerikaan akka malee raafamaa jiraachuunis gabaafame. Haala amma keessa jirtuun cimeetti fufataan Ameerikaan yaaddoo guddaaf birrii doolaaraa miiliyoonaan lakkaa'amu kasaaraa guddaatti galteetti jechuun gabaafamaa jira. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa karaa feesbuukii isaanii barreeffama maxxansaniin Los Angeles waraana rabbiitiin gubataa jirti jedhan waanuma facaafatan muratu mitiiree jedhamaa jedhan. Ameerikaan Filisxeenota fixuu keessatti kanneen shoora guddaa taphatte yoo ta'u Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas karaa fuula feesbuukii isaanii guyyaa kaleessaa barreessan. Itti dabaluunis Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi qabsaa fi akkasumas barsiisaa amantaa kataan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa yaa Rabbi gooftaa Gaazaa fi Kaalifoorniyaa wal fakkeessite jabinni keetii jechuunis dubbatan. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa itti dabaluun karaa feesbuukii isaanii saatiiwwan muraasa dura kanneen maxxansan keessaa wanni hin cabne wanni hin dabne Rabbiin qofadhaa jedhan. Olutaattus gadutaaltus lallabdus hasaastus jedhan. Warra jabaa obsew maraafuu jabaan inni hin beeknetu jira jechuun karaa feesbuukii isaanii maxxansan. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kanneen Filisxeenota fixuu keessatti shoora guddaa taphatte US gubachuusii keessatti kanneen maxxansanidha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jabaan Rabbiin qofaa kanneen jedhan kanneen humna dhabeef Rabbitu birmataa Filisxeenota akkanatti gubee Ameerikaa kutaa Los Angelesis ibiddaan gooleeraa jedhan. Los Angeles balaa hamaa akka keessummeessaa jirtu yoo ta'u Itoophiyaan gamasiitiin gaddi guddaan itti dhaga'amuu dubbatte. Itoophiyaan miidhaa balaa ibiddaa safara Ameerikaa Kaalifoorniyaa mudate gadda itti dhaga'ame ibsite. Itoophiyaan balaa ibiddaa safara Ameerikaa Los Angeles mudate lubbuun namootaa darbeef qabeenya barbadaa'e gadda itti dhaga'ame ibsattee jirti. Ministiriin dhimma alaa ibsa baaseen yeroo rakkisaa kanatti mootummaa fi uummanni Itoophiyaa uummataa fi mootummaa Ameerikaa akkasumas dhaloota Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan cinaa akka dhaabbatu ta'us beeksiseera. Ministeera dhimma alaarraa kan odeeffamedha. Ameerikaan argiidoo qabaa anatu danda'a jettee balaan Rabbi irraatti bu'ee yeroo kana ibidda hamaan kanneen qeensii keessi goolamaa jiru yoo ta'u ibidda sana to'achuu fi dirooniiwwan ibiddaa dhaamsuuf turan walitti bu'anii balaa addaas uumaniiru. Ameerikaan ibidda hamaan kanneen raafamaa jirtu akkanaan itti fufti taanaan yaaddoo guddaaf saaxilamaa jirti. Osoo humna qaba jettu dandeettii guddaas akka qabdu osoo dhaaddattu balaan gara Rabbi irraa dhufe akkaaf gara ishee dhabsiisuun gabaafame. Egaa akkuma dhageessan gabaabinumatti as keessa wanni nu fudhannu dhimma Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaati. Dhimmi Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa baay'ee isaa dubbatamaa jira. Kana irratti immoo Ustaaz Raayyaan gabaabinumaan maal jedhanii gabaabinumaan waan facaasaa turte argattiidha. Egaa akkuma dhageessan asirratti dubbiin addii kana geessisee jiru jechaadha. Warri immoo jibbaa isaanii qabanu tokko waan barbaadan irratti dubbataa akka nama
salphoo itti ilaalaa jiru jechaadha. Qabsaa amantii kan ta'an obbo Raayyaa Abbaa Maccaa fuula feesbuukii isaanii irratti Kaalifoorniyaan Qabsaa amantii jedha laala. bakka gubattee jechuudhaan poostii godhanii jechuudha gammachuu isaanii ibsatanii jechuudha. Jiraattonni Ameerikaa immoo akkas jechuudhaan deebii ga'aa laatanii jechuudha. Dhalli namaa si'a lama wallaalaa ta'aa jedhan, tokko gaafa dhalatu lammataa immoo gaafa dulloomee du'atti dhiyaatu wallaalaa ta'aa jedhan. Nama guddaa akkasiirraa waan salphina akkasii eeguun hin eegamu ture jedhan iddoo nagaa oola. Namichittiin kun namni jedheef baastee jedhaan jirtu tokkoffaa kanuma qalbii keessaan iyyattee miidiyaa kanarratti baastee jettee jechaadha. Waan biraa ta'e baaseen dubbatu. Yoon hin dirrabaa kun keessattuu jibbaanni musliimotaaf qabu ofii jedhuu barbaadee jedhani jechuun saayyuu namni kun namarratti qoosamu miti. Nama kabaja guddaa qabu, nama musliimotaaf qofa osoo hin taane Oromoo guutuudhaaf nama qabsaa'aa turanidha. Ustaaz Raayyaan egaa nama abbaa argeen arrafamu miti jechaadha. Sirriitti ilaalime Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaati. Dhageeffadhu. Qabsoo yoo ta'e hidhatee loleera. Gara laafummaa yoo ta'e kumoota gargaaree gargaarsee qaamaan gidduutti argameera. Barsiisa amantaati, hayyuu seenaati, qaalii fi ija Oromooti. Raayyaan ilma gandaa miti. Gandaan isatti dhufuu hin dandeessu. Barsiisa amantaa yoo ta'es hayyuu seenaatii fi goota ilma Oromooti. Kanaaf Raayyaa Abbaa Maccaa ija keenyatti hin dhufinaa. Namoonni Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qaalii Oromoo jaallattan viidiyoo kana diiwutu riiposti godhaa. Raayyaa Abbaa Maccaa gootaa fi leenca Oromooti. Rabbi umurii isaa nuuf haa dheeressu. Akkasii nama abbaa argeen arrafamu miti. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka isin jirtanitti isin haa geessu. Ergaan koo obboleewwan koo kan afaan koo kana dhageessan viidiyoo kana yoo isinitti tole sheer godhaa. Waliin ga'a nama hunda akka inni ga'u kabajaaf jaalalaanin isin gaafadha. Raayyaa Abbaa Maccaa maal balleesse? Maal godhe? Galanni kan Rabbii Kaalifoorniyaaf Gaazaa wal qixxeesseeti jedhe. Maadha wanti inni waan kana keessatti balleesse? Galanni kan Rabbii Kaalifoorniyaaf Gaazaa wal qixxeesse. Ela warri waan kana wal qabsiise warri du'a namaa jaallattanii kan du'a namaa jaallatu seexanadha jettanii qeeqa kaastan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa irratti gaafa Tiraamp dheengadda Ameerikaa maali wanniitiin jechuudha Gazaatiin yookaan Falastiiniin akka abidda jahannamaan godhaa jedhe gaafa sana du'a namaa kan jaallatu seexanamaa hin jenne. Where are you that day? Eessa jirtu gaafa sana? Ani warri tiima biyya keenyaa kanan na ajaa'ibaa bar. Isin sammuun keessan mizaana ilma namaa qabaa, mizaana namummaa qabaa. Jechuma fakkeenyaaf jecha Raayyaa Abbaa Maccaa kana galanni kan Rabbii Falastiiniif Gazaa fi Kaalifoorniyaa wal qixxeesse. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Galanni kan Rabbii Ameerikaa Israa'el irra gorte Falastiiniin diigde. Galanni kan biyya isheetti immoo abidda hodhodheetti qabsiise. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-izzatu lillah. Quwwaan jabeenyi kan Rabbiiti. Kan Rabbii tokkichaa fakkeenya hin qabne kan saadha galanni anati umna qaba kan jedhutu Ameerikaan humna isheetiin Gazaan barbadeessa jettu Rabbiin immoo isheetiin fuudhee barbadeesse. Dandeettiin jabeenyi kan saati wal qixxeesse Rabbiin. Dhaggeeffadhaa. Warroonni Itoophiyaa keessa teessanii Itoophiyaa dhiigni namaa keessatti dhangala'aa jiru. Itoophiyaa keessatti milishaan haadha keenya rakkisaa jirtu. Dubartii dhiittee funyaan cabsitee dubartoonni meeqa opereeshinii ta'an dhiigni namaa guyyaan keessatti dhangala'aa oolu keessa teessanii du'aatii dhala namaa kan gammadu seexanadha jettan balaa Itoophiyaatti warra fidaa jirudha isin. Warra balaa Itoophiyaatti fidaa jirudha. Sababa Israa'elidha mitiin isin akkas taatan. Israa'el biyya miti. Beektu miti.
Israel is not country. Before 100 years, Israel is not country. Not on the map. Okay? Biyyi Israel jedhamtu waggaa 100 dura hin jirtu. Sobaaf kijibaan qindaa'ee kaartaan hojjetame. Kan Falasxiini kan Gazaadha. Nafxenyoonni afaan Oromoo dubbattan of tasgabbeessaa. Nafxenyoota sin. Sini galee nafxenyoonni afaan Oromoo dubbattan kan raayyaa abbaa maccaal irratti duultan maaliin isa caalteeti? Maaliin isa caalte? Artiitiin isa caalte. Artiitiin namoota addunyaa kanarra jiran keessaa raayyaa abbaa maccaa sagaleen ittiin namoonni yeedaleessan sagaloota 7 jira. Sagaloota 7 sana keessaa sagalee tokko qofa kan hin dandeenye. Nama tokko malee hin jiru addunyaa sanarraa sagalee 7 sanan kan jedhu. Artiitiin osi caala. Qabsoodha yoo ta'e qabsootiin osi caala. Akka nuti lafallafnu kana TikTok irra taa'anii yookaan Facebook irra taa'anii social media irra taa'anii lafallafuun qabsoo miti. Hawaasaaf sagalee ta'uun hin danda'ama garuu qabsoo miti kun. Karaa hawaasummaa hawaasaaf hojjetee. Karaa amantii, barsiisa amantii, jaarsa biyyaa, abbaa nagaa, abbaa jaalalaa, abbaa tokkummaa. Ammayyuu irra deebee galanni kan Rabbii Kaalifoorniyaa fi Gazaa yookaan Falasxiiniin wal qixxeesseedha. Inshaa Allah. بإذن الله المولى بريدوما الرا أمريكان قبل جالا غنا غزان إجارمته چلولوكته بريده أكنمني ديفي أمريكا جدي إيجاتو كانت غنا ديفي فلسطين جدي إيجاتنمني إن شاء الله بإذن الله المولى we are waiting Palestine DIV inshallah will wait hin eegne hin dhufa guyyaan sun ummata addunyaa kanarraa eenyummaasaaf amantiisaaf miidhame tokkoffaan ummata sanadha. Amma kana barreessitan isinoo feemasoota hashtagii garaagaraa fayyadamtanii jecha ati jette kanatti kana fideen jettanii Tiraampiin jaarta du'aa dullacha sanaan hin jettanii nama ajaa'ibdu wallahi rabbi sinaa qajeeshu waan nuti hin jennu hin qabnu rabbiin qajeeluma namaaf kenna inni qajeeluma siniif haa kennu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatiin waanuma ittiin tuqamu takka hin qabu. Waan balleeffes hin qabu. Waan jedhes hin qabu. Fayyuma ettanii iyyitu malee. Balaan rabbii gaafa dhufu inni kun nagaadha inni kun nagaa miti hin jedhu walumatti. Engaddaa socho'iinsi lafaa Itoophiyaa keessatti gaafa mudate. Fakkeenyaaf Sheek Alii Jimmaa rabbiin umrii isaanii haa dheeressu qaraasisaa tureenii akkas gadi ciisee kanuma ituma sireerra ciisuun girgiddaatti bubuunedhe. Girgiddaa gamaa gamanaatti buunedhe. Inni maal balleessee naan innoo nama akka nuun irraa beeknutti sakaan rabbitti irraa beeka nama rabbiidha nama ilmii rabbii barsiisudha. Maadha balleessaa nama kana hin qabu balleessaa balaan rabbii gaafa dhufu nama hin filu. Summiin mootummoonni Ameerikaa facaaste summii isaan facaasan meeshaa isaan Israa'elitti kennanii Falasxiinii rukuchiisan Ameerikaatti abidda hodhu jedheen inshaAllah ganaa abiddi kana caalu itti bu'a. Akkas viidiyoo kana share godhaa waliin gaa ma'assalaam. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akkuma dhageessan namoonni baay'een kan lakkoofsa hin qabne Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii bahanii falmataa jiru. Hamma ta'e irraa laallee irraa hunda laaluun yoo hin danda'amnes Wallahi nan kolfe. Akkuma Jawaarii fi Abiyyii fi Jaalmarroo kana irratti wal dhiifamu Ustaaz Raayyaa irratti fa'i wal dhiifame jettanii yaaddu bar. Nuti akka amantii musliimaati jechuudha. Ustaaz Raayyaadhaaf otuu umurii keenya irraa nuu qoodamee jennaan Ustaaz Raayyaan ilmoolee keenya sini galamiti umurii keenya irraa qoonnee fi akka ilmoo keenya isa argite jettu. Amma jellaa tan waa'ee Raayyaa Abbaa Maccaa haasa'uu barbaadaniiti. Baga jedhe sirii galee rabbitu gube baga gubatti biyyattiin sun itti bicata jechuudha. Imimmaan miskiinotaa, imimmaan ijoollee siyyiitiif, imimmaan beekaaf wallaalaa ta'ee jara cincise. wanta kanan ganamaan isinii qabadhee dhufe egaa viidiyoo irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Yaada keessan koomentii jalatti barreessuun dagatinaa. Hamma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Orooshaw.